harka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zara Entertainment nageenya kiyya laggeeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naannawee bakka jirtanitti sinaa gahu. Nagattaan sun sagantaan Zara Entertainment deebi'ee itti fuufa jedhee isin himee jira. Akkuma waada isin galee sagantichi itti fuufa. Osoo gara sagantichaa hin deemne wantoota adda addaa wantoota sirriitti hojjedhu barnoota isaa ta'uu rakkoo uummatas waan tokko wanta danda'uu fi wanta dandeenyu wanta isinis dandeessan waan ani isinirraa baradhu jechuun waan isinis na barsiifta waan tokko akkuma waada gallee waliin hojjenna. Har'a wanta tokko waa tokko isinii beeksisuu dhufe inni sun maaliidha yoo jettani akkuma beekamu miidiyaa raabunee jirra. YouTube hin fayyadamna. YouTube wanta tokko nuti ummata irraa fagaachuu hin qabnu ummannis nurraa fagaatuudha hin qabu jennee waada galle. So isinis nu malee jiraachuu hin dandeessanii nutis isin malee jiraachuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee waan miidiyaa raabuneef akkuma dura ummata beeksifne ummata himne haala yeroo ammaa jiru haala wal bu'insa wantoota tokko wal qabate wanta santu nu buusee jechuun ammas yeroon kun yeroo namni baay'ee dhukkubsatu yeroo rakkooti yeroo namni taa'ee afaan banee afaan keessa wallaaluu miti. Dhaamsa tokko dhaamsi'an gamanaan namoota dabarsuu jira. Dhaamsa san dursee haala addunyaa itti jirtu haala yeroo ammaa nama sodaachisu dhukkuba addunyaa jeeqee dhukkuba kaaroonaa rabbi hunda keessan bakka jirtanitti isinaa tiksu wanta isinitti dhaamadhu faamilii keessan jabeessaa faamilii dawwalaa rakkoo jiru barsiisaa waan tokko akka nurraa baratan taasisaa. Waan biyyatti hin beekne ummata biyyaatiif hima. Ummanni biyyaa wantoota nu beekanii kanaaf waan tokko barsiisaanii faamilii keessan osoma amma wanti tokko hin baay'atin jabeessaanii isinin jechuu barbaada. Maliif biyyattiin ta'e isin beektan sanii jechuu biyyattiin biyya humna hin qabne waan taateef Itoophiyaan isa kanarratti wanti amma an haasa'uu barbaade dhiyeenya kana miidiyaa irraa hin buuna jennee waada akkuma seennetti miidiyaa irraa buunee jirra. Waada san hin balleessine miidiyaa irraa buunee jirra. Haa ta'u malee miidiyaa irraa bu'uu keenya namni tokko akkatti hiikkate qaba. Wanta arraba deemuu sodaannee miidiyaa irraa buunee wantoota akkasiisa wayii akkasitti namoonni fudhatan baay'ee dogongortanii jirtan hin dogongorina. Nu waan sodaannee miti ka miidiyaa irraa buune sun dogongora sammuu keessaniiti sodaa. Asumarratti aansee wanti an namootaaf himuu barbaadu wayyoo jiraate waa'ee Sabree fi Beri Entertainment. Ijoollee kana namni miidiyaa irraa gadi buuse ana kadhadheeni taa'a tokkummaa waliin jiraannaa dhiisaa bakka haa arrabsamnu nu haa arrabsanii arraba namaatiif bakka hin laannu isinis ganda namaa hin arrabsina nama isin arrabsellee tuffadhaa bira kutaa arraba namaatii bakka hin laatina jedhee ijoollee kana kadhadhee haa kabajaman isaanii kabaja kiyyaan miidiyaa irraa waan godhan san hunda dhiisanii miidiyaa irraa gadi bu'anii jechuun. Waa'ee kan ilaalchiseeti wanti angama YouTube kiyyaa kana isinii beeksisuu barbaadu balleessinee kaafnee jarri baddee waan jedhu namoota jettan baay'ee dogongortan. Ijoollee mataa qaqqabattuu miti. Kabaja namootaatii fi kabaja an akkas kadhadhee isaanii dubbadhee haa ulfaatan isaan addunyaa kanarraa namni an dinqisiifadhu eenyu beektu nama kabaju nama gorsu nama nama barsiisu taa namoonnis nutti mufachuu jira isinis taa Sabree waggaa lama dura aniif isheen wal dubbifne hin beeknu dhiyeenya kana rakkoota amma uumamuu fi waan miidiyaa irra jiru kana dubbisee gaafatti haasee haa ulfaattu isheen okay jettee ustaazonnis nutti mufachuu jiranii namoonnis hayyee jettee duras nuti nama hin arrabsine nu arrabsanii waan arrabsamneef miidiyaa irratti akkana ta'uu dandeenye hayyee san hunda obsine teenye jiraatti. Garuu namoonni balleessine bal'ifannee jiraannaa nutu balleesseetan baay'ee dogongortanii jirtan baay'ee kabajaa waa hunda tarti nuti namni namaa oli jiraatu hin jiru namni kanama kabajje kanama caalu namni kajecha namaa fudhate kanama caalu
dogongortanii jirtan ijoollee kana haasoftanii waan biraa keessa hin seensisinaa wal kabajjinee waliin haa jiraannu yeroon tun eenyu balleessuu hin danda'u garuu jaalalli mo'aadha jaalalaan waa hunda caala jaalalaan eenyuun injifatta kabajjaan eenyuun injifatta ijoollee kana kan miidiyaa irraa buuse ana lamma garee ijaaree bilbila itti haasawee kadhadhee baqqaa ta'a wanti namni waan fedhinu jechuu danda'a isin adabadhaa ta'a jedhee ka ijoollee kana kadhatee miidiyaa irraa gadi buuseen anis bu'ee jaras kan ogaa jedhu waa barreessuu dhiisuu fi namni baay'een akkuma namni kun nu gorsu kamaaliif buutanis jedhu eessa dhaqxanii maali isin malee maal qabna jedhus baay'eetu jira bal'istanii yaaduu qabdan waan nu callifneef nu qosinaa walaa kabajjinu maqaa nama kaasu Yesuusii isinitti ta'e malee nuti nama eenyuun tuquu hin barbaannu kabajjaadhaan buune eenyuun balleessuu hin danda'u kan immoo akkasii beekuu qabdan eenyuun balleessuu akka hin dandeenye beekuu qabdan walaa kabajjinu nam hundaafuu kabajja godhuuf asirraa kan buune laayiviin akka waraabamne maqaa keenyaanii laayiviis baqaan namoonni dhimma kanarraa baay'ee dubbataa jiran jenne miidiyaa irraa buune malee sodaa nama ekeleen nu arrabse kan arrabsu immoo nuuf eebba inni waa'ee keenya maratee maqaa keenya maaliif borullee gabba qabriitti dhufee maaziyaan irraa dhiqata inni nu gorse immoo ajrii nurraa argata balleessa keenya ka dogongora nu sirreesse kan arrabse immoo asla wanta nu arrabsaniif naa galuu dide dhaaba garagaraa deeggaruun keenya namummaa garagaraa qabaachuudha miti nuti dhaaba garagaraa deeggar atis kasitti tole faarsaat anis kanatti tole faarsutti jira maaltu si aarsa dirqama kootu yaada kiyya fudhadhu ana fakkaachuu qabdaa waan jedhuuf nurratti duulan isa san immoo wal fakkaachuu hin dandeenyu rabbi gaafa nu uumu fiizikaala keenya garagara godhee nu uume atis yaada addaa qabdaa anis yaada addaa qaba so guys ijoolleen tun nama sodaate yookiin mataa nama gadi qabatu miti sababa namni tokko 2 3 4 5 hanga 10 bahee waa'ee jiraa dubbatuuf ijoolleen tun ganda guutuu arrabsiti wal gorsuuf wal kabajuun waan guddaadha dhugaa isinii hima wallahi leezim ijoollee kana kan kadhatee teessise anaadha wal gorsaa sababa namoota muraasaatiin akka gandi keessan nama dubbisuu danda'uuf nama gorsa kiyya dhageeffatu hanga Fatiya ambaatu live irraa buutee jirti asliinu yoo namni sun arrabse ganda nama tokko hin arrabsin kabajjo godhiif jedhee gorsee jira kan immoo hoo ka gorseef nuti waliin jiraannuuf kana beekuu qabda yaa ummata yeroo hunda wal afaan jala wal eegne wal irraa dubbachuu ni kan qabu yoo waa balleessin namni walitti qaame waa baay'eetu ta'a yaada wal jijjiiraa walitti dhufeenya godhaa ekelee balleessee natu miidiyaa irraa buuse eenyuun balleessee waan kabajjaa irra ta'e eenyuun balleessuu hin danda'u hunduu afaan qaba garuu an afaan qabaa an nama caalaan hin taatu namni nama caalu hin jiru atis innis eenyuun hin caalu kana beekuu qabdan sirriitti sammuu keessa amansiiftanii namni nama caalu waan hin jirreef garuu yoo wal dhageeffatan yoo kabajja namaa gorsa namaa fudhatte ati eenyuun ni caalta kanaaf wal madeessuu keessa wamtuu hin jiru isin jechuu barbaada ijoolleen yeroo amma uummanni rakkoo keessa jirutti waliin burjaajessinu jettee waan hunda obsitee callifte isinis mee qaanfadhaa maqamaafu maqama keenya dhibba waan budaa nutti hin ta'ina yaadni kiyya kaarraa isuma kanaa yaada biraatiin hanga walitti deebinuuf turtiin keessan Zara Entertainmentii haa ta'u hordoftoota Zara Entertainmentii akka duraati viidiyoo hojjechuuf akka duraati viidiyoo haarawaa deebi'ee hojjedhuu fi wantoota barnoota waan adda addaatiin wal qabate asiin na hordofaa wanta aan dogongorus na sirreessaa waan beektan na barsiisaa waan beekun irraa baradhaa isin jaalladhaa isin kabajaa bara nagaa bara dhukkubni kunis nurra darbu nama wal qabatee wal eebbisee wal gorsee wal jabeessee dhukkuba kana keessa darbu rabbiin haa taasisu isiniin jedhaa wal hammeessuu irraa wal jabeessuu nu taraa waliin hammeessina namonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan nutti dabala diimaa kanatu qaa faamilii kiyya ta'a namonni durna wajjin turtan galatooma waan faamilii kiyya taataniif isin jaalladha baay'ee yeroo gaarii naaf qabaadha